Jila abbootii gadaa karrayyuun lakkoofsa nama 20 kan ta'an qaama mootummaa eega butee guyyaa lama ga'ee jira. Garuu hanga ammatti tana buuteen isaanii hin argamne. Bakki isaan itti hidhaman manni hidhaa isaan jiran rakkoo maalii keessa akka jiranii fi qaamni akkamii akka bute hanga ammatti wanni beekame hin jiru. Ergaa maatiin dabarsanillee ni jira. Kanallee mee gurran isin buusa. Yaada kiyya waan irraa natti mul'ate gurran isin buusa. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad gaafiif deebii Kadiroo Elemoo waliin godhe irratti paartii sadaffaa irratti namni dhuunfaa waan barbaade argatee lootarii barbaade argatee milkaa'uu danda'a, duroomuu danda'a, lafa qotee milkaa'uu danda'a, waan adda addaa hojjetee kallattii fi alkallattiilleen duroomuu danda'a. Garuu biyyi hojii qofaani kan guddatuu fi duroomullee dandeessu jedhee jira. Kanallee bal'inaan isinittiin hima. Oduu keenya dabalataatiin waan hedduu nama ajaa'ibuu fi hedduu nama kolfisiisuutu jira jechuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed seensa bara 2024 irratti ji'a 3 gidduutti namoonni gaa'ila godhatan abbaa manaatii fi haadha manaa waliin ta'anii deemaa turan namoota 1,172tu bultiin isaanii diigamee jedha. Adda bayan jechuudha. Wal fuudhanii adda bayan ji'a 3 gidduutti jechuudha. Namoota 1,172tu adda bayee jedha. Immoo amma bara 2017 kana akka faranjiitti immoo 2025 kanarratti jechuudha. Guyyaa tokkotti guyyaa lamaa miti beeka guyyaa tokkotti nama 1,000 cidhan goosisaa jechaa jira jechuudha. Ajaa'iba kun dinqi maabar wanti Abiyyi kun hundumti isaa dinqi dhugaa rabbi. Yeroo namni amma fakkeenyaaf waan birarra jira inni waan birarra jira argitanii amma nama 1,000 bakka tokkotti fuusisaa jechuudha. Guyyaa tokkotti beekadha magaalaa Finfinnee keessatti kun hundinuu beeka bakka biraa hin seenaa. Mee kanallee waan irraanatti mul'ate gurraan isin gad. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan waan Oromoof Oromiyaa keessatti ta'u dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatinaa. Namoonni hanga ammatti sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha daawwattoota keenya kabajamu. Jalqaba irratti mee waanuma dinqii kanaan haa eegallu yookaan waanuma ajaa'ibsiisaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed barana hojjetuuf deemu kanumaan haa eegallu jechuudha. Akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti sabaaf sablammoota adda addaati kan jiraatu jechuudha daawwattoota keenya. Kanumaan wal qabatee seensa bara 2024 bara darbe jechuudha. Ji'a 3 gidduutti namoonni gaa'ila godhatanii wal fuudhanii waliin maatii horanii turan osoma maatii wajjin gahin maatii horree beeka nama gana maatii horuu deemuun baanayyi. Osoma achuun gahin wal fuudhanii ji'a 3 gidduutti namni 1,172 akkuma reefu fuuldura viidiyootti isin ibsee ture walii kan jechuudha. Wal gadhiisan gabaabdumatti bakka atis deemanis deem bakka adda addaa deeman jechuudha. Adda bayanii jechuudha. Haadha manaatii fi abbaa manaatu ji'a 3 gidduutti namoonni 1,172 addaan bayanii jechuudha. Ajaa'ibuma dhugaa rabbi mee ilaalame bar akkamitti hasaabanii danda'an akkamitti lakkaa'anii danda'an kan na dhibe kana garuu akkamitti abaluun kunii fi abaluu adda bahee maali waan maashinaa yookaan kaameeraa waan kana qotattaruutu jira moo biyyi keenya bakka dur nuti beenu sanii jijjiiramte moo akkami waan isaan agaluu dide way kana qofa inuma amma kanarra nama ajaa'ibu maal jedhaa turan amma bar magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana ji'a tokko keessatti bara 2025 kana jechuudha dhiifama ji'a tokko miti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Bara 2025 amma seene kana guyyaa tokko keessatti nama 1,000 cidha akka raawwatamuuf murteen darbee jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibu ajaa'ibaa bar nallee keessa godhaagaa dooktar isin bichaan maaliif nama biraatu malaa'inuma fiddan gamaa gamanayyi anilleen keessa numa nallee keessa godhaagaa laman godhadha sadiifaan godhatu fedhanilleen ajaa'ibaa bar dhugumatti. Hedduu nama ajaa'iba hedduu nama kolfisiisallee nama 1,000 nama akkamii namni akka isaan fuusisuuf deemanii warrum hojjeta mootummaati moo warra jireenyi itti qaala'ee gamaa gamana ofirraa faca'ee jiraatu moo warruma shaaraarraa yookaan daandiirra jiraataa jiru moo nama kam akka ta'e hanga ammatti wanni ifoome hin jiru jechuudha. Garuu akka isaan jedhanitti namoota magaalaa Finfinnee keessa jiran qofa jechuudha. Namoota magaalaa Finfinnee keessa jiran nama 1,000 gaa'ila godhuuf deeman wanni nyaataa wanni dhugaa. Nyaataa dhugaatiin manni isaanii uffanni isaanii mootummaarra jechuudha. Isaan sun carraa qabeessa dhugaa rabbii namni carraa kana keessa oole jechuudha. Nama 1,000 kana keessa namni oole suni nama carraa qabeessa. Guyyaa tokko garuu gaafa mootummaan kun kararraa maqee
akka zeeroo taatee achii baatu garuu sun gaa ufitti himteetuma waliin deemta jechuudha daawwattoota keenya waan ajaa'ibaati gaa waanuma ajaa'ibaa guyyuma guyyaa waanuma adda addaati dhagahaa jira jechuudha daawwattoota keenya odeessi amma gara sii dhufe gara Finfinnee irraa dhufe kana fakkaata jechuudha. Kanumaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad gaafiif deemii Kadiroo Elemoo waliin godhe irratti paartii sadaffaa irratti yuutuubii Kadiroo Elemoo irra seenaati dhaggeeffadha. Waa'ee biyya irratti ergaa tokko dabarse jechuudha. Ergaan inni dabarsees dhaggeeffatuu hin ooltanii hanga tokko waan irraa hubadhe wanni kun hangam takka dhugaa fi kana kan jedhu mee anis waan irraa natti fakkaatee yaada kiyya irratti isiniif kennaa deema jechuudha. Namni dhuunfaa tokko lootarii argatee duroomuu dandayaa jee akkasumallee waan barbaade dalagee daayirektiillee duroomuu tujjaaromuu ni dandayaa jee akkasumallee waan barbaade hojjetee qonna qotee qonna gahaa qotee oomisha gahaa gaafa irraa argatu duroomuu ni dandayaa jee kallattii fi alkallattiillee yoo dalage gara isaa dandame hundaanuu duroomuu ni dandayaa jee Jawaar Mohammad jechuudha. Garuu biyyi san hundaanii miti je biyyi kan guddattu hojjetuu qofaan je hojjetuu qofaan dhugaan jirtu kanuma laal hojjetuu qofaan jechuudha. Waan afaan hin jedhamu waan ilaalcha hin qabdu hojiitti yoo jijjiirte qofaa je kan biyyi guddattee biyyi takka maqaan itti godhamuu danda'u. Biyyi keenya baay'ee guddatuun baay'ee salphaadha jedhe jechuudha xiinxalaan siyaasaati. Akkamitti akka inni itti salphise kana immoo ani naagaluu dide dhugaa rabbi biyya keenya kan jireenyi itti qaala'ee jechuudha. Jaarsi jaartii wallaalee haati manaa abbaa manaa wallaaltee bakka bakka oolaniituma galgala walitti galan haadha manummaatii fi abbaa manummaatu galgaluma wal beekan malee guyyaa innilleen nama biraati. Isiinis nama biraati jechuudha. Waliin beekan gaa jireenyi wal wallaalchise akkas keessa jira jechuudha yeroo ammaa kana Itoophiyaatti jechuudha. Garuu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad baay'ee salphisee waanuma bakka simpilii takka salphaa takka godheetuma jechuudha. Biyyi guddatuun Itoophiyaan guddatuun baay'ee salphaadha jee biyyi keenya guddatuun baay'ee salphaadha jee akkaataan biyyi keenya itti guddattu qonna irratti hundooftee qonna kana keessaan bayan gaasilaa biyyi addunyaa yeroo ammaa kana teeknooloojiin kutteeti teeknooloojiin guddataa jirti jechuudha. Siigalee dhugaa rabbii qonnallee yoo taate teeknooloojii ammayyaatti fayyadamanii jechuudha. Maashinoota adda addaa kan lafa qotu kan bishaan baasu kan bishaan biifu kan dawaa biifu akkasumallee kan oomisha kana walitti sassaabu maashinoota adda addaa itti galcheeti biyyoonni fakkeenyaaf qonnaan guddatan hedduutu jira Afrikaa keessumattuu jechuudha baay'eetu jira jechuudha. Garuu akka Itoophiyaa kanaa miti mootummaan gargaaree dawaa isaan itti biifan ilbiisota adda addaa akka isaan oomisha saniin nyaanneef hin miineef miidhaa akka irraan hin geenyeef ilbiisonni sun akka irraa du'aniif dawaa adda addaa gosa qorichaa adda addaa akka itti biifamuu fi akka itti godhamu akkasumallee lafa jalaan bishaan keessan kan obaafamu waan adda addaa itti godhameeti jechuudha kan qotee bulaan gargaaramu maashinoota adda addaa baadiyyatti galfamee kan lafaan qotamu kan oomisha san yeroo bishaate ittiin sassaabamu akkasumallee kan qonna ittiin geggeessan kan dawaa biifu waan adda addaa rakkoo kamiyyuu oomisha irra kan ga'u kan irraa dhoowwuu danda'u kuduraaf mudurarra rakkoo ga'u kamiyyuu kan irraa ittisuu danda'u gosa dawaa jechuudha. Ni kennamaaf jechuudha mootummaan ni kenna bilaasha kennaa yoo barbaade jechuudha gatiillee yoo ta'e immoo bilaashallee yoo kennuu baate jechuudha gatii gadi buusee gatii naannoo sanii wal madaaltu akkasumallee biyya sanii wal madaaltu hawaasa qotee bulaa naannoo san jiraatu wal madaaltuutti godheeti kan hawaasa biraan ga'u hawaasni haala saniin bifa salphaa ta'een dhugaadha guddatuu danda'a akkuma xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad jedhe biyyi qonna irratti hundooftu yeroo kamiyyuu jechuudha harka mootummallee hin eeggattu jechuudha of dandeessee jiraatti waan taateef gaafa kana galii mootummallee jechuudha guddataa deemaa jechuudha yoo teeknooloojii ammayyaatiin fayyadamanii jechuudha gargaaramanii jechuudha. Garuu biyyi keenya teeknooloojiin zeeroodha. Namoota teeknooloojii barsiisaniyyuu gaafa achi keessatti isaan waajjira tokko banatuuf yaalan qoqqobbii irra kaayanii biyya sanii ari'anii rakkoo adda addaa irra geessanii akkasumallee beenyaa guddaa gaafatanii jechuudha achuma keessatti waajjira dhaabbatuuf. Kanaaf immoo biyya kanaan akka itti guddatuu dandeessu hin qabdu jechuudha. Kanumaan xumurree bira darbina jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo irratti jila abbootii gadaa Karrayyuu lakkoofsa nama 20 kan ta'an jechuudha. Waraanni mootummaa qaamni waraana mootummaarraa ta'ee butuun isaa ni yaadatama yeroo adda addaatti irra deddeebiin isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Hanga ammatti immoo
waan tokko furmaanni tokkolleen hin argamne bakka kana jiranii mana hidhaa kanatti hidhamanii jiranii bakki isaan jiran hanga ammatti wanni beekame tokkolleen akka hin jirre jechuudha. Maatiin BBCtti himanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu amma dura abbootii gadaa michillee jumlaan dhumuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya harka qaama mootummaa Piraayim Ministeerii Itoophiyaatiif akkasumallee ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhumuun isaanii ni yaadatama jechuudha bakka tokkotti. Kanuma hundaa immoo mootummalleen ni waakkate akkasumallee mootummaan naannootii fi federaalillee ni waakkate jechuudha. Nuti harka keessaa hin qabnu jedhee jechuudha. Sana boodaan immoo eega qorannoon geggeeffamee akka isaan harka keessaa qabanii fi akka ajjecha san kallattiin mootummaan raawwate qaamni mootummaa raawwate beekamee jira jechuudha ifaan ifatti. Hawaasni naannoo san jiran ammallee san sodaataa jirra wayi sun akka nutti hin deebine abbootii gadaa kanaaf xiyyeeffannaan akka kennamtuu fi ijji Oromolleen akka gara isaanii deebitu jedhanii jechuudha. Irra deddeebiin gara miidiyaa BBC fi akkasumallee istaandaardilleen iyyata godhaa jiran jechuudha. Hanga ammatti immoo Oromoon irratti wal mormaa jirti jechuudha. Oromoon hanga ammaa kun maal jedha? Kan darbe kan ammaati miti kuni kan duraaniiti jedha. Kun immoo lakki kan ammaati jedha jechuudha. Suuraa tokko olii gadi oofame jechuudha. Namoota hedduutu kanarratti wal mormaa jira jechuudha. Kan ammoo wanni kuni kan ammaati jechuudha. Dhibbaan dhibbatti kan ammaati kan durii miti kan dur osoo ta'e jechuudha. Maatiin miidiyaa guddicha BBCtti baatee ni himtu jechuudha. BBC jala dhaqaati dubbisaa BBC gadhiisee jira waan ta'eef jechuudha BBC'n. So kanaaf abbootii gadaa ammallee an kan sodaadhu akkuma maatiin jedhaa jirtu dhugaa rabbii akkuma abbootii gadaa kana dura jumlaan bakka tokkotti fixassanii kanallee fixuun mala jedheeti yaadaa jechuudha. Sababnis waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru galchaa jedhanii ergaan itti kenname ajajni itti darbee ture jechuudha abbootii gadaatti. Abbootiin gadallee gara waraana bilisummaa Oromolleetiin waan gootu dhabdee gaafattee gaafii irraa dhabdee waraanni isaaniin hin bulu waan ta'eef nama buluun jira waan ta'eef harka isaanii darba waan ta'eef gaafa kana immoo qaamni mootummaa itti xiyyeeffate jechuudha. Shanee keessa harka qabdan jechuun itti xiyyeeffate yeroo adda addaa walgayiif gara gaara Fantaalletti yaamamaa turan jechuudha. Daawwattoota keenya gara bulchiinsa aanaa Fantaalletti yaamamaa turan jechuudha yeroo hedduu kanumaan wal qabatee egaa maanguddoota kana hundaayyuu butanii achi dhabama godhan jechuudha. Namni tokko immoo akka maatiitti akka BBC'n dubbateetti jechuudha. Akka maatiitti dawwalee namoota isaan fuudhan kana keessaa tokko maatiitti dawwalee nuufi maanguddoota waliin fuudhamne hundaayyuu abbootii gadaatiif nullee adda adda nu baasanii eessa akka isaan nu geessan hin beekamne waan irra geenyu isinitti himna jechuun maatiitti dawwalanii himanii jechuudha. Kanaan ala sana boodaan bilbililleen irraa fuudhame waan tokko kana buuteen isaanii akka hin argamini maatiin BBCtti himee jira jechuudha. BBC'n qoratee jira jechuudha. Kan ammaa ta'uu isiniin jechuu kiyya. So kanaaf abbootii gadaa rabbii harka diinaatti haa baasu. Mootummaan Oromiyaalleen abbootii gadaa yoo harka isaa jira qabaattee harka isaa jiraatte wanni kana keessaa kan harka qabaatu ta'e atattamaan waan kana akka gadi dhiifamu godhuutu irra jiraataa jechuudha. Because Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon uumamuu dandeessa jechuudha. Sababa kanaaf biyyi keenya kanaanu hongee uumamaatii fi hongee namtolchee miidhamtee waan jirtuuf kun yoo irratti dabalamee biyyi gara kufaatitti deemuu fi uummata sanillee miidhaa guddaadha jechuudha. Kanaafu biyyi sun akka balaaf hin saaxilamne abbootii gadaa kana gadi dhiisuun mootummaa irratti dirqamaa jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan odeessaan har'a isiniif qabannee dhufne kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'ee oduuf odeessaalee keenya akka isin biraan dafnee dhaqqabsiifnu jechuudha. Chaanaala keenya subscribe godhaa, miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa, viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Sagantaan keenya yookaan qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Sagantaa itti aanu nama walitti deebinuutti nagaa ta'a.